Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shamaa jimaa kam jirtu nagaadhaa fayyaadha jabaattu kunoonuma jirraa ammallee asuma jirraa cheekaawutin goone kunooti nugusa meeqa ayyaatolaa meeqa diktaatira meeqa gaggeessine inuma jirra ammallee akkamisin torban darbe dhiqqoo maagireeniin tokko nakka kaate akka takko ijas na dadhabsiistee jennaan sibiila kana jala taa'uu dadhabe odduu kana immoo gadaboo kiyyatti hin himinaa dara dulloomeeti jedha malee maagireeniidhaan jedhu hin gammada dulloomee ejjis waa laaluu dadhabde jedhee immoo feestaafaa godhatatti hin himinaa dara bakka inni jirutti silaa bakka inni jiru dhabeera akkasii kunooti gaa numan jira hadhaa waan danuun qabu waa'ee warra Iiraanii sana kunoo hormuuzis bansiisuuf tattaaffii goone gara warri sufeenyuun kun warri shi'aa kun garaa nutti jabaatte gaaziinis minaanis madaabaraanis laastikiinis kondomiinis tun hafin qaala'eera. Alaamaa qiyaamaa kana malee maaltu jira kan biraa maaltu hafeettaniiti. Hadhaa waanuma warri aankoo baree sabaattenyaa nugus deebisanii muuduuf hamaamota isaanii filmaata jedhanii waaman sanarra xiqqoo haasa'uun warra hamaamota irraa qooda fudhachuuf hayyamni kennameef jara kamee kana kanarraa namoota oduu kana jala deemee hin hordofneef hin qooddadha jedheen dhufee kanaaf egaa akkuma aadaa keenyaa jalqabarraa kaate hamma dhumaatti qalbii guutuun tunan ifatinaa waliin tura isiniin jedha. Egaa oduun jajjabaan torban kana isinii qabu warrattiin I think October November keessa na fakkaata ijoolleen Afrikaa wayii tokko biyya Scotland caakkaa galanii dachii keenya nuti dhaaluu qaba ka jedhuun mootummaa rakkisaa turan keessaa gurbaan kooffii jedhamuun sun guyyaa dheengaddaa poolisiin Scotland darbiteeni warri UK darbanii akiraatti mul'atee jira jedhani muciyyoon isiin kaa warra Ameerikaas waan isii godhan hin beeku isiin biyya qabdi kaanis jiraattudhuma biyya Scotland sana kanaaf tattaaffii dachii Scotland keessaa bosonallee taatu nuu qabuuf isaan godhan hin milkoofne ammoo gaa korbeessa namaati ammuma danda'e nuu waa tattaaffateera kan biraas immoo itti fufa jennee abdanna kana oduun duraa. Isiin lammaffaan dhiyoo kana warra waa weellisuu tokko argeetan isinis dhaga'uun ooltanu sanumarraa xiqqoo daasii fi dunkaanii arginaan gurbaan kun maal ta'e nama jalaa du'e moo taaziyaa taa'amoo maaliif waan taaziyaa sirbafaa jedheetan dhaggeeffadhe achi immoo walaloo isaa warra maxxanse barbaade ilaallaan isii keessaa waan qalbiin na harkiste lamaan takkan isiniin qooddachuu barbaade kunooti eenyudhuma wayiitiin irra diddibeen jira isaan dura waan himate sanatti rakkanne kan inni allaalladhe kunoosii kana baasaaddageኝ ቀዬ ባደኩበት መንደር ባይተዋር ሰው ሆኜ እንደሌለው ሀገር jedha kun waan sirna qabaate akka ilaalcha kiyyatti namni silaa wanti biyyi jedhamu artifishaal siyaasaadhuma warri humna qabu daangaa tolchee asii achisiin warra as jiraatu warra biyya tokkooti jedhame malee uumamaan ilmi namaa bakkuma jiruunsi oofteen jiraata kanaaf bakkatti jiraatu sanatti dhugumaan yoo namni tokko biyyummaa isaa dhorkame sababuma fedheenu jechuudha discriminate taanaan iyyachuun waan sirnaati. Wanti kun biyya Itoophiyaa keessatti tureera yoom jalqabameen gaaffii biraati na fakkaatanis
achi fageesse namni walaloo kana barreesse achi fageesse nama laalu natti hin fakkaatu Itoophiyaa keessatti namuu boo'ichuma ofii malee kan isa kaanii arguu hin danda'u madaa ofii qabatee dhuma iyya malee madaa'uun yoom eegale eenyu jalqabee akkamiin keessaa baanaan hin jiru haa taatu immoo kalleessa badii biraatti ture jedhamee hadha waan isa fakkaatu irra deebi'uun karaa miti kanaaf biyya sana keessa namni fedhe jechuudha. Sabuma fedhe amantii haa ta'uu sabummaa ta'uu maali mooma fedheenu yoo akka nama biyya ambaatti ilaalamu taate akkasii jechuun wanni kun illee dhaabbachuu qaba jedhanii weewwaatuun barbaachisaadha jedha. Itti aantee kan jirtu yaa qoomkwaatiin sandaq tafattinyee basaati jedhe indeet akka qirqirree baandiraa yellaansaati ka jedhu naagaluu dadhabee kunoo akkuma asirratti isin agarsiisu tattaaffadhu. Baandiraa isii kamirraa himataa jira. Ilaa baandiraan isin duraa kun kan Minilik ka tolfamte kunooti maqaan isaa warra jira. Warra Faransaa wajjin gara Suudaan kana naasaan bobbaan qabatanii dhaqanii namicha sana fudhateetu biyya isaa galee achirraa harka tokkorraa harka kaanittuu deemu Itoophiyaan Xinaat Inistituutii fi sadaqaa kennan achirraa hafte. Kanarraa boohaa jiramoo? Isa kanarraa boo'aa jira moo Ambassaa zamna gada Yihudaa jarri kun nuyi kunooti mallattoo warra Yihudaa irra kaayyate nuyi Afrikaa miti nama Itoophiyaa miti nuyi sanyiin keenya warra Salamoon bakka biraarraa dhufne isin bulchuuf aangoo qabnaa waaqa nu muude warra jedhee himatu kana jara kanarraa boo'aa jira moo baandiraa sooshaalistii warri dargii tolche kana kunoo faabrikaan keessa jirti qotee bulaan irra jira midhaan jira bareedaadha yoo akka baandiraatti ilaalan waan baandiraa kanaan duubatti hojjetame waan biraati kanamoo kamee kannirraa boo'aa jiru naagaluu dadhabee kanaaf warri beektan yoo jiraattan yeroo gara Itoophiyaa keessatti namni boo'uu malee waan boo'uuf sanas ofirraa kaanii guyyaa ofii gufatan irraa kaanii yoo ka boo'amu taate biyya ta'uu ka danda'amu natti hin fakkaatu. Isii kanarraa xiqqoo laalladha gara maayyitti immoo maal jedha በፍቅር ጠርተው ከዳር እስከ ዳር jedha maal gabbuunna aqoomuun kadaar jedha ammas warra kam inyaanna innessu kana kan jedhu Propagaandaaf artistii gargar baasee ilaala. Yoo artistii dhugaa ta'e inyaannaa innensuu ka jedhu sun xiqqoo fageessitee nama hin deemsistu. Yoomirraa jalqabame inyaannaa innessuun kun warri mahaalii ture daarii dhiibame kun yoom mahaalii gale. Kanallee yoo gaafatanii ilaa waan fedhe yoo sirbu biyya akka malee qaroome keessan jira. Harka 199 namni waa sirbitee barreessitee jedhamee waan tokkollee hin dhaqqabu. Yoo jiraate miidiyaan guuteera gaafatanii maal jechuu keetii ibsii malee akka banii nama eenyu jechuun hafuura eenyu akka inni hin dubbanne loggoomuun waan hin jirre barris 2026 teeknooloojiin achi fagaateera ilmi namaas bayyanateera. Kanas jedhee waan fedhe yoo kan biraallee yoo jedhu. Hidhamuu tumamuuf eenyu waan barbaachisaa doorsifamuun irra hin jiru jechuuf hin jedhee miidiyaa qabanii waamanii kottu kana jechuun kee eenyu maalii kaseen eenyu kan daarii bahe maaliif daariin kun yoom tolfame eessarraa dhufee kana gaafachuun gaariidha jedhee yaada. Kan biraa baaqoyyuu tagar jegnoች በአንድነት jedhe እንዴት ይገፋ ኢትዮጵያዊነት kunis waan maanaa qabu miti jechuuf hin jedhee. Isaan jara kame warri Itoophiyaa kana aqoome warra kam immoo dhufe Itoophiyaa kan gaffaa jiru eessaa dhufe Jarmanii dhufe moo Xaaliyaanii dhufe moo eessa warri Itoophiyaa kana dhaabee suma dhugaa dubbanne warra Gireekii warra Kooptikii warra Armeenii Raashaa warra Suwiizii jara kana malee nama biraa miti. Inni kaan isaanumaaf ergame isaanis dantaa ofiitii fi dahabaa fi maarree cirachuuf ijaarratani. Kanuma laaleetan yeroo garii Itoophiyaan sun fagaattee xiqqoo deemtennaa jedhanu inni wayyaa jedhamus achuma bakka durii sanarraa dhidhiittata. Hin beeku Farankaaf jedhee namni Itoophiyaa ammallee miira keessa ka jiru hedduudha. Sanuma boossisee muushoo kana fa'aa akkuma jedhu daasmaarree dhaabanii boohane ta'uu danda'a.
Sanaan achitti amma yoo baandiraa jedhe baandiraan Haayile Sillaasee sana utuu mana barnootaan galiin ijoollummaadhaan naan argu warra amma abal jedhanii kan Maariyaam Giyoorgis maarree yeroo yeroodhaan wal waammatantu jira. Warra sana wal waammatutu waan sana dhaaba warra Ortodoks. Gaafa cidha isaanii dukkaaniin naa dhaabanis baandiraa Itoophiyaa biraa hin hafu. Kana kanaan beekama akka inni itti yaadu qofaa miti jechuuf hin jedhee wanni tokko zabana tokko bifa kana qabaataa ture ammallee yeroo hunda akkas ta'allee jedhee hin yaadu. Ammoo bara baraan baandiraanis hin jijjiirama maanaan baandiraas hin jijjiirama gaafa amma kan miliilii kana dura ijaarratan warri qoratee akka himutti maanaansa baay'ee ture jalqaba irratti halluun sadiin kun amma magariisa eenyuun kun hurdii fakkaatuuf diimaan Tigree Gondariif Shawaa warra amma Ankoobar kana yookaan immoo Goojjaam sadan sana riipireezent godha ture. Kaan immoo lakki Soostuu Sillaaseedha. Woldmaarrii kana isaan bakka bu'aa akkas ture. Egaa yeroo yeroodhaan jijjiiramu maanaansaa jijjiiramaadha. Baandiraa biraarra geenyeerra inni baandiraa Cintaxiloo ka jedhu isa kam akka ta'e illee hin beeknu eenyuuf akka inni Haayile Sillaasee fi obbo haa jiraate warra amma aangoorra jiru caalaa isaaniif ka dhaabbate hin jiru kanaaf karaa malee boohaa jira warra Minilik keessoo isaanuma kana dhaada jarruma amma aangoorra jirtutti isaan dhaalee waan sana fursiisuuf tooftaa jajjabaadhaan itti jiran yoo waliin dhiyaatanii waliin mari'atanii gaarii na fakkaata. Ammoo yoo farankaaf jedhee nama jiruunis itti hammaatee boboohaa jiru kana boossisuuf yoo ta'e immoo monetization homaa rakkoon hin jiru tattaaffatee waa argachuun mirga isaati. Kana kaan egaa kunoo filmaannis dhiyaate piippiin warri Ankoobaree kun cina qopheessanii hamaamotas waammatanii jiran san dura egaa kunoo warri kun akkuma argitan suuraa kana irratti namni baay'een jara kana ilmaan abbaa gadaa jedhee waamaane egaa ilmaan abbaa gadaa kun waggaa dheeraa aangoorra turaniiru kunoo Qotiyyoo Shimallisis hin jira Sabaattanyaa Nugus hin jira ka cinaa jiru abbaa gadaa na fakkaata wayyaa abbaa gadaa uffataniiru mallattoo abbaa gadaa harkaa qabu namni baay'eenis deeggartoonni isaanii ijoollee abbaa gadaati jedhee hima. Kunooti marroo dirribaanis asirra jira innis ilma abbaa gadaati caakkaa keessallee jiraatu. Egaa ilmaan abbaa gadaa yoo ta'an gadaan isaanii dhumateera jirri kun gadaa keenya fixannee aangoo nurraa fuudhaa ammoo dhaloonni biraatti haa dhufu jedhaa jiran jedhee yaada amma kanaa galetti. Waa lama ta'uu hin danda'u. Ilmaan abbaa gadaa jedhamanii waan sirni gadaa qabu immoo faalleessuun waan hin fakkaanne takka jedha. Yoo immoo lakki jarri kun waan kana hin kabajan jettan ilmaan abbaa gadaati jedhanii waamuun sunis kijiba jechuudha. Waa takka filachuun barbaada. Lakki jarri kun ilmaan abbaa gadaa miti yoo jedhan nan fudha. Ilmaan abbaa gadaa Booranaa Gujii fi tarii Karrayyuu fi warra raayyaa keessa faa yoo ta'e malee naannoo biraa warri dhalate sirni gadaa eessa akka jiru baay'een hin beeknu. Suma dhugaa isiniin jedha amma warra suuraa isaanii asirratti sin agarsiise sirni gadaa waan fakkaate odeessaan yoo ta'e malee hin beekan. Ololaaf immoo ilmaan abbaa gadaa jedhanii yookaan immoo siyaasaatti hin dalagachuuf yoo godhan kunooti egaa barri isaanii dhumateera dhumuuf deema irra jireessi isaanii gadaa 3-4 fixaniiru irri kaan illee waggaa 7-8 dhiyaataa jiran jarri kun gadhiisuu qaban akkuma aadaa Oromoo yoo dubbatan kunooti egaa karaan jiru kanuma namni biraatti bahuu qaba jechuudha. Waggaa 8 caalaa irra turuun dhaalmiyaa ta'a sirni gadaan ni dhorku yoo jiraate dhaalmiyaadha. Dhaalmiyaa qofaa miti warri tokko isaanumti irraa turu jechuun namni biraa hawaasa sana keessaan dhalanne jechuudha. Gad qabuudha. Faallaa sana deemuun hin barbaachisu. Warri Ankoobaree aangoo gadhiisaa warri kaanis nama bakka buufadhaa jechuufani. Torban kana oduun jajjabaan jiru warri Iraan diddeetti hadhaa'u eenyuun ministeerri isaanii kadantaa alaa gara Paakistaan sana deemee jira. Inni kan jedhu ziyaaraan deemaa jira gara Maskaat gara Mooskoon deemaa jedhee warri Ameerikaa immoo fiiganii dhaqaa mariif achi jira jedhanii wal dura darbanii dhiisanii hin beeku ammoo qooqxee jirti Iraan waa tokko jalaa dubbachuu diddeetti. Deemaa achi nurraa jette nuti irra aanee jira argitaniitu waan ajaa'ibaa. Sababaa kanaanuu addunyaa rakkattee jirti.
gaaziin, kondomiin, laastikiin, madaabaraan wanti hundinuu qaala'ee jirra. Warrattiin Abudaabiin warra Ispaartaa zabana kanaatuuf jedhanii of dhaadaa turan kunoo rakkoo keessa galaniiru diinagdeen jilbeenfatteetti. Tujaarri amma dura sagantaa warra Imiraatii kanan gaafan tolchu warri biyya alaa jiru maltimiiliyooners qaraxni gibirri waan hin jirreef achi godaanaa jiranii mana bitatanii kondoo bitatanii riil isteet babal'atee akka malee diinagdee isaanii deemaa jira isiniin jedhu sun erga dhukaasni jalqabame bahee booda kunoo tokko tokkoon keessaa baqachuu jalqabaniiru gara amma Singaappoor, Hoong Koong bakka nagaan jiru farankaan isaanii baankii dhumarra jira baankii dhuma tiraansfer godhaa baqataa jiran kubbaaniyyaan garaagaraa warri amma konsaltaant ta'e warri haa indi jedhanii piroodaaktis warri tujaara irraa bitu achi dukkaa babbanate kunis isaan faana keessaa baqataa jira tuuristiinis irraa hafaa jirti. Egaa hin beeku indaraasiin jalaa jilbeenfataa jira hankoobaree waan isin taatu hin beeku abbaan qoroone kunis rakkoo dhagaa addunyaa kana keessatti. Akkasiin halkan tokkoon jijjiiramtu argaa jirra jechuuf hin jedhe kanuma irra dabalaati warri Ameerikaa Imiraatiin maallaqa nu kadhatte jedhani farankaansi diinaariin gabbaate galuu dadhabnaan xiqqaatu karansii swaap Itoophiyaa waliinis maabara sana qaban fakkaata nu hayyamtanii jedhanii nu gaafataniiru kan jedhu. Oduun gabbaanaan egaa tikaatee jirtu warri Ameerikaa akkamiin Ameerikaan ofiisiituu rakkatteetu jirtu yeroo ofiisaatii biiliyoona meeqarra rafuu sanaaf akkamiin maallaqni kennamaa jettee iyyaa jirti. Sadarkaa kanarra jira magaa garatti deebinu hin beeknu hankoobareen egaa amma karaa ofii jijjiirrachuu qabdi. Abbaa malee jiraachuunis rakkisaadha. Yookaan warruma isaanii tujaara isaanii keessaa amma tokko fakkeenya warra miiliyoona hedduu qabu nama 10,000 kottaa jedhanii gara Ogaadeen kana yookaan immoo gammoojjiidhuma wayii keessa qubsiisanii silaa Israa'elis dhuftee argeessaa qubachuun siin oolu Noor Somaaleessa Somaaliilaand walitti aananii dubiriidha. Teknooloojiis maallaqas qabanii waan gammoojjii kana akkatti misoomsan isaantu beeka. Haa dhufan qubsiisuudha. Bulchiinsa wayii raasgazii wayii tokko isaaniif kennanii. Maallaqa isaanis fidanii teknooloojiis fidanii yoo naannoo sana wayyeessan akkam jettu maal qaba hiyyeessa jidduu miiliyoonarri hedduu yoo jiraate GDP warri lakkaa'u guddisaaf GDP keenya guddateera jetti kan maallaqa isaaniis kan ofiif dabalte jechuudha rakkoon hin jiru. Kana kan biraa warri teknooloojii kunooti eenyu kitaaba wayii tokko gurbaan isaanii. Kaarpo maal jedhan barreessee ture sana gaggabaabsi jennaan maanifeestoo maxxansanii jiranii barbaadaa dubbisaa qabxii 20 kan qabu maanifeestoo baasan isaan keessaa tokkittiin na ajaa'ibdee aadaan walqixaa miti kan jedhu ibsa aadaan naa jedhan sanyii jechuu isaaniiti. Aadaan garii waa tokko guddina keessattuu inni teknoolojii waan takkaallee kan uumeen jiru jara kaanii walqixxee ilaalamuu hin qabu jedhan gudii keessan egaa. Maal nu gochuuf deemu waan warri durii gurraacha kanaa fi gurraacha fakkaatu lafarraa fixuuf dadhaban kana warri teknooloojiif itti deemuuf akka haaraa hojiirra oolchuuf deemamu maalee dubbiin kan jedhu laalee tane isiniin qooddachuuf mee dubbisaate malli keenya maalee jedha keessa warri ammallee in your 20s. Kaan shaabiyaan warri Ameerikaa kun xiqqoo shaabiyaa kanaan abshir jechuu barbaadan na fakkaata ofitti harkisaniiti. Rakkoon amma naannoo Iraan sana egaa itti bobba'uuf waraanatti guuraa jirani. Reedsii kanattis yoo gargaarsa barbaadan warrattiin Ansaar Almaarree jedhamu yemanii jirtu itti kakkaate Eertiraan nama rakasaa fi waraanas qabdi. Kafalanii fi yoo akkuma Haayitii Afrikaa kana poolisii maarreetti erganii Haayitii keessa ficcisiisan isii kanas ficcisiisan hin beeku xiqqoo miilli isaanii faxan jedhaa jirti fakkaatu warri shaabiyaa. Kaan egaa amma gama cidhaa warra Ankoobaree sanattinis hin deebisa filmaata jedhan isaanii. Filmaata kanaaf maaltu qophaa'eera eenyufaa jira ka jedhu xiqqoo dhiyoorraa dubbanne karaadha jedhee yaada. Kunooti akkuma asirratti argitanu
Egaa paartii bifa lamatti qoodane kan isaan hayyama kennineef jedhane kun akkuma asirra galmee isaanii paartii 68 kan galmaa'e inni kaan naannootti kan dhiyaate inni biyya guutuutti yookaan biyyoolessaatti kan dhiyaatan paartii 24 isaan keessa ABO'nis hin jira warri eenyuunis where is that? Kunooti OFCOnis hin jiran Oromoo Federaalist Congress lama kana jira. Ani waan biraa kan hin allaale biyyattii sana keessa egaa yoo xiqqaate warra waaqeffataa Musliima Kiristaanni bifa hedduu qabaatus walumaa galattuu jara kana jira. Isaan keessa warri Musliimni paartii kana warri hogganu hagam ka jedhu laaluu tattaaffii godhe kunuma argitan waawee warra magariisatti dibe kanan isiniin qooddadha. Maqaadhuma laaleeti egaa maqaan yeroo garii Itoophiyaa keessatti nama dogoggorsiisa haa taatuuti warruma maqaa musliimaa qabate naannoo isaanillee ripireezent godhanuun naa laalu dhugaa fakkaatu tokko kunooti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nama 15 paartii kan hogganu yoo 14 kan hogganu tokko siraas fatsaamiidha moggaatti inni isa kaane dura taa'aa fi taanaa dura taa'aa fi barreessaa paartii warra ta'an akkuma hogganaa paartiitti fudhe sana keessa goonoo kunoo namni 15 warra musliima haa ta'uuti isaan keessaa immoo paartii biyya guutuu dorgomuuf deemu nama meeqatu hogganannaan jedhu nama 3 irratti arge isaan immoo hiikeen naan laalu fakkeenyaaf kunooti Ogaaden jedha inni tokko inni kaan goggoota yoo akka malee maqaa isaanii yaames dhiifama goggoota laguraagee andinnat ፍትህ ፓርቲ jedha inni kun amma sabuma irratti kan hundaa'e tokkichuma qafa naxaannaትና እኩልነት ፓርቲ ka jedhu sana Abdulqaadir Adam ka jedhamu isa qofatu paartii biyya guutuu jechuudha warri kana hafe kun akkuma argitan Miraab Somaalee Affaar Walanee Argobbaa Hararii Argobbaa Jabartii maabarra jaarratanii Argobbaaf Jabartiin Benishangul Affaar kaan immoo ለህብረት ዲሞክራሲ jedha naannoo kam keessa akka ta'e hin beeku fi Somaalee jara kana jechuudha almost hin jiru jechuudha uummanni musliimni represented in taane Itoophiyaa keessatti ammallee moggaadhuma jira kaanan jettani kana fudhuga kan biraa ammallee kan hin allaale dubartiidha dubartii hagamtuu paartii hogganaa jira ka jedhu nallaalu kun akkuma argitanu namuma tokko qofa paartii sii kana jechuudha Raahel Baafee jedhamti የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲ ፓርቲ isiin ምክትል ሊቀመንበር ሲኑ egaa paartiin kan biraama ኦዲትና ኢንስፔክሽን ከጀዱ tolfate eenyuun Itoophiyaa Federaal Dimokiraatik Paartii jedhamu paartii kana dubartiin hogganti mun hoggantu himuun na dhibaa inni kaan ABO'dha suma beeknu dhiira liqamambariin isaan gimbaataa kan Prosperity Paartii kan hogganu dhiira raayyaa raayyumaa yoo guddaa godhatanii hin beeku dhiira ta'e dubartii kaan Union of Tigray jedha inni siraas fatsaamii godhate jara kana inni kaan tokkos gara kana kan jiru Gaambeellaadha inni siraas fatsaamii godhate dhiira kaan Union of Democratic jedhu inni siraas fatsaamiidha kan godhate kanneen warra amma cheermaanii fi itti aanaa fi barreessaa paartii warra godhate keessa namni dubartii qabu paartii takkitti biyya sana keessa dubartiin namuma tokko qofa paartii hoogganaa jira. Paartii biyyoolessaa nama musliima takkicha qofa isaan ganduma keessatti Ogaadeen keessatti warruma ofii isaaniitiin musliima ta'an jechuudha. Malee daangaarra bahee biyyattii guutuu keessa paartii opereet godhu warri hogganu hin jiru. Baay'ee nama ajaa'iba. Paartiin Oromoo lauma qofa amma yoo Tigree laallanne Tigree yoo laalle jechuudha. Kunooti Tigreedhuma maqaa waammati jara kaan dhiisne jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 paartii Tigreen of waame kan biraallee jijjiiranii kan amma Tambeen maarree jedhee of waame. Egaa Oromoo paartii lama qofa
Affaaruu meeqa qaba? Affaar yoo ilaalle Affaar kunoot paartii shantu no Affaar kafaa jedha Affaar jennaan kunooti Affaar maqaa Affaar waame Affaar Revolutionary Affaar People's Party Affaar People's Union Affaar Liberation paartii afur qaban Affaar. Oromoon akkamiin hin heddummaanne naan galuu abaa fi kafaa nu gaha jedhanii dhiisan moo akkamii ani hin beeku gaa. Kana fakkaata biyya xiqqaa sana keessatti paartii 68 isaan keessa 24 hammam jabaadhaa hammam laafaadhaan beeku gariin isaaniis akka waan maabaroo ijaarratan himataa jiran warra maabaroo ijaarratan sana keessaa tokko immoo dheengadda ibsa baasaniiru yoo inni kun maarree ta'uu baatee yoo maarree keenya hidhuu maarree dhiisuu baatani ka jettu siin kaannis hiriira waamne jetti. Kana fakkaata gaa cidha piippiin waamte irratti argamuuf hamaamonni jira kana warri hayyama fudhate. Gaaffiin isinii qabu amma fakkeenyaaf yoo filmaanni kun akkuma amalasii Afrikaa ta'uu hafe wanti biraa hafu wal doorsisuun wal hidhuun wal hatuun hafe sirnumaanuu filmaanni kun gaggeeffame paartii isa kamtu mo'aa jettanii yaaddan biyya guutuu sana keessatti akka jedhaa. Lammaffaan yoo amma ankoobareen biyyis lola keessa jira. Filmaanni barbaachisu jettee kana dhaabde maaltu ta'a hamaa maaltu ta'uuf deeme jettanii yaaddu biyya sana keessa maal jijjiiramni guddaan mul'atu jettanii yaaddan sunumaaf dhiisa. Kanaaf paartileen amma maqaa tarreessan martinuu eenyudhuma afaan Ingiliziitiin amma little person jedhanii biyya keenya dura dinkiyyee jedhan dinkiyyee keessaa dheeraa barbaaduudha. Maaliif yoo jettan suutaan bal'isee haasa'uufan deema. Amma waan piippiin goote gaariin waanuma feete IMF World Bank dhiibbaatti godhee isaanirraa wacirachuuf illee gootu xiqqaatu TV gubbaatti jechuudha bahanii akka isaan haasawan wal abaaran wal faarsan walirra bobba'an gooteetti. Ammoo istuudiyoo kan immoo maarreerraa gabbahanii kutaalee hunda keessa deddeemanii ganda hunda keessa bobba'anii ajandaa isaanii uummataaf ibsachuuf mirga qaban moo hin qaban waan kana godhaa jiranii hin beeku. Shaggarirraa achi fagaateera kaampeenin godhamaa jiru moo shaggaruma imbaasiin garaagaraa akka laaluuf waan isiin goote haqqi dubbachuuf waan kana jala hin deemne guututti waan isiin TV dhiyeessaa turterraa hamma tokko kan afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin gaggeeffamu dhaga'een jira gaariidha. Biyya waan akka hin jirre keessatti kunuu tarkaanfii duraadha. Ani waa hundaan olala nama oofu hin qabu jaarmaa irraa dubbadhuuf hin qabu waan ofii kooti nan mul'ate gaariidha kan hin jedhe nan faarsa waan immoo badooma qabu arge sinan balaaleffadha ammanuma. Kanaaf gartuu kanaaf olalanuu oofaa Oromoo fi maarree godhee Amaara sana irratti Tigree hin jiru sun gabaa kanaan eeggatinaa jechuuf hin jedhe. Kanaaf isiin amma TVdhaan wal gahanii achi dhaabbatanii gurbaan eenyu ta'e isaan keessummeessu tokko faan akka waan nama toorchar godhu interrogeetar fakkaatu tokko ka'aaru. Sunis jalqaba kutaalee naannoo hunda keessatti. Namni gabba'ee galma keessa wal gahee ajandaa ofii uummatatti firiilii dhiyeeffate dhugaa biyyi Itoophiyaa rakkisaadha. Haasa'uuf deemna kana ammoo tarkaanfii kana gochuun isaanii paartii 24 hayyamanii fi biyya guutuu keessa akka inni dorgomu naaf gala. Warri Gojjaam warri Gondar warri Tigree didanii jiranii rabshaa jira. Haa ta'u gaa amma waanuma jiru laalanii faarsan silaa biyyi guutuu nagaa ta'e qooda fudhate gaarii ture garuu achi hin geenye sun waan biraati. Egaa Dimookiraasiin bifa hedduu qabaatu dandeessi. Namni akkuma biyya ofii akkuma bara ofiitti illee hiikkachuu danda'a. Yuunivarsaal ulaagaa kan jedhu tokko ani hin fudhadhu. Itoophiyaanis akkuma itti jirtu sanatti silaa hawaasa ofii waan fakkaatu waan alarraa fuute hawaasa ofii kan fakkaatu sanaan
xiqqootti susuphitee bareechite gaarii ture. Ammoo akkan argaa jirutti hamma nan hubadhetti paartiin biyya keessa jirus foormulaadhuma biyya alaa sanarraa fudhate sanaan gurmaa'e malee aadaa biyya sana keessatti ijaarsa biyya sana keessa jirurraa wanti fudhatamee itti dabalame hin jiru. Amma warri kun mootummaa Oromooti jedhanii peep godhanu suma mootummaa waliigalaa sana dhiisaa seenumti Oromiyaa keessa jirtu warra amma sirna gadaatiin bulaa jiru sana jabeessuu irratti maal hojjetan amma Booranni kan ofiin bulchaa ture Gujiin Karrayyuun kan biraallee jechuudha warri itus ofii filmaata ofii gaggeeffataniiru waan sana rikognaayiz godhaniiru jabeessanii ni jiranii wanti kun waan Afrikaatu waan keenya. As keessa waan hedduu jira tartiibaa sirna bulchiinsa bareedaa jira kanarraa fudhannee ol guddisuuf mee kana waa jajjabeessinu waan isaan hir'atumoo kanaan itti guunnee jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin hoo keessaa qooda fudhataa hin jirre isiitti dabaluu teeknikaala waan ta'e immoo kan isaan hin beekne jiraate bulchiinsa keessaa ijoollee isaanii warra barnoota qaban itti dabalanii bulchiinsi sun ituu paartiin PP keessa seenee hin jeeqin akka isaan ofiin of bulchan godhanii jiranii waggaa 37 kana keessatti. Ijoollee Oromiyaa jennee afaarsinuun mee maal godhan? Kanaaf egaa Itoophiyaa keessa dimokiraasii PP dhumarraa dhiisaati dimokiraasiidhuma ijaaruun hin danda'amaa? Jira maal gubbaatti sirni dimokiraasii ijaaramu? Namni Itoophiyaa baay'eensa jechuun warra gammoojjii fi warra amma akka maqaa dhadhee sirna gadaatiin of bulchuuf tattaafatu akka Booranaa Gujii fi Karrayyuu fa'a yoo dhiisne naannoo biraa namni jiru yaada nama biraa waan fudhataa kabajaa yaada isaa nama kaan irratti eenyu gochuun alatti taa'ee dhaggeeffate ilaalchi nama sanaa kana fakkaata. Kan kiyya muka akkanaati yaadni keenya waliin fudhan dandeenyaan waliin dubbatanii waliin mari'atanii walirraa fudhachuu dadhabnaanis lakkee yaadni kan isaati kiyyasa kana nagaa jedhee nagaa waliin jiraachuu irra danda'u dhiisaa biyya keessa kan jiru biyyuma faranjii keessa kan jiru ganna waggaa meeqa warri jiraate amala kana aadaa kana fudhatee jira argitanii jirtanii nama Itoophiyaa akkamitti Oromoo haa ta'uu Affaar haa ta'uu Amaara haa ta'uu Tigree Ogaadeen eessa kan jiru. Warri Awurooppaa kun gaafa siyaasaa gama paartiitti cehuuf tattaaffii naa godhannu sababa rakkoo hawaasa isaanii keessatti isaan mudate hedduu qaban isii keessaa yoon gabaabse akka lamatti ilaala. Inni dura warri hiyyeessa ta'e miidhama jechuudha. Eenyuun miidhee warra amantii fi warra nugusaati. Kanaaf warra amantii fi warra nugusaa kana diddaa irratti ol ka'an. Muxxee tokkorraa qofa warri dhalate nu bulchuuf mirgan qabu. Nurratti mootiin barbaannu nu namaaf gabran taanuu jedhan. Ka'insi isaanii kana. Abbaan fedhee nurra mootiin ta'u nutillee abbaa fedheefuu gabran taanu warra dide. Warra amantiis warra dide jechuudha. Bulchiinsuma isaanii dide. Eesii fi nugusa irratti warra dide. Kaan immoo ergama arabnee beekumsa addunyaa keessa jiru kan Eeshiyaa jiru Chaayinaa irraa Hindii irraa kan Awurooppaa ture irraa kan Masrii keessa ture kan Giriik keessa hunda fiddee jechuudha waggaa 800 achi dhiiste ergasii ari'anii isiirraa waan barataniin addunyaa gaafa bobba'anii warri zarafee naggadee as deebi'u kun warri nugusaarraa saamuu jalqabe jennaan gama dadhabatan naggaadee lakki nugusni nun zarafu. Qabeenya keenya tiksuu qabna jechuun qabeenya ofii tiksuuf moo isaanis gurmaa'uu jalqaban paartiin bifa kanaan ijaarame diddaa irratti dhaabbate mirga ofii tiksuu irratti dhaabbate tattaaffii namaatiin dhufe jechuuf hin jedhe booda beekumsis guddate jechuudha namni reason yaaduu irratti yaadarra dhaabbachuu amantii goggogaa sana qofaa miti yaadaan kan jedhu achirraa warra baqatee deeme Ameerikaattis dhaqee kan dura paartii ijaarrate isaanis aadaadhuma sana fudhatanii diddaa irratti warra hundaa'e. Egaa yeroo tokkoon hin milkoofne ganna dheeraa booda jechuudha tattaaffii godhanii wal falmanii wal shukkuumanii daaraa wal ijjaniiti sirna amma wayyaa ta'e isiinuu amma dadhabaa jirti. Dimokiraasii bifa hedduu qabdi jechuudha. Ani siidhuma paartii qofa irraa kaase achi gahan. Amma biyya Itoophiyaa keessattuu dhugaatiin hawaasa amma sila fakkeenyaaf xiqqoo sirna isaanuu egaaliteeriyaan soosaayitii warra ta'anii fi jireenyi isaanis iskooppiin isaa gabaabaadha achi keessatti walqixa ta'anii wal kabajanii wal filanii jijjiraatan isaaniin ala kan jiru takka
Waanuma dimokiraasii fakkaatu ka qabu jira. Amma PP keessa PP'n amma sirna dimokiraasii ijaarti jettanii. Shiftaa miti PP mataan isaanii. Waggaa 30 warra nama zarafaa warra hataa warra butaa warra ajjeesaa jiraate miti. Eessaa fidane dimokiraatummaa kana hoo? PP'n bara Ihaadiguma. TPLF keessaa bahe isaan nutti deebisaa jiran garii isaaniiti. Ihaadiguma bara maqaa jijjiirratteef amala hin jijjiirrattu. Eessaa fidde? Warri kaanis warra riphee lolaa qawweedhaan warra sosso'aa ture. Warri qawweedhaan sosso'u takka dimokiraasii hin jiru. Aadaa isaanii keessa hin jiru. Aadaadhuma warra qawween qabatee deemu biyyuma fedhe yoo jiraate dimokiraasiin hin jiru. Kabajuun kan jedhamu hin jiru. Eessaa dhufa gaa? Hawaasa keessa hin jiru. Namni Itoophiyaa mirga nama kaaniin kabaju. Mataan siitiin nugusuma lafarra deema bara. Isa kaan dinnaa eegooti. Everybody. Mara keenya bara anallee itti dabalaati. Toora hangafallee ta'uun oolu. Diddaa kanarratti. Eessaa dhufa? Aadaan hin jiru. Bara dimokiraasiin yoo hawaasni sun aadaa sana qabaate yes Boorana Gujii geessanii dimokiraasii jedhanii karra wayyaa qabnaa jedhanii ofirraa deebisuu danda'u. Isaanuu hin kabajne bara. Dimokiraasii kan biraa dhiisiti. Warruma qabu sanaa yoom kabajne? Qotiyoon sun pireezidaantii ofiin jedhee erga tuulamee achuma taa'u isaaf hiriyaasa warra aangoo fi warra shawaa fi warra amboo qofatarra jira. Nama kaan ofitti hin daballe fakkeessumaa fi warra eenyu Arabaa fi Turkii irraa hafte sana of jala mammarsan malee maaltu jira? So waan hin fakkaanne filmaata paartii gaggeessinee biyya sana keessatti dimokiraasii argamsiisnaan fagoo jira. Samii gadi dimokiraasii buusuun hin danda'amu. Hawaasarraa ol dhufuu qaba. Hin jiru. Seenaadhuma biyya sana keessatti dimokiraasiif qabsoon godhame hin jiru. Miidhaa hacuuccaa diddaa irratti qabsoon dheeraan gaggeeffameera. Sirna abbaa lafaa ofirraa darbuuf qabsoon gaggeeffameera. Garuu sirna dimokiraatawaa, sirna walqixxummaa irra, sirna yaada walii kabajuu irratti hin gaggeeffamne. Bara heeraa Haayila Sillaaseen kan bara 1955-56 baasee yoo ilaaltan mirgaaf warri Ameerikaa barreessaniif jechuudha. Akka jiruun bara mirgi hin jira. Guutuun isaa barreeffamee jira. Barbaadeen asirra sinii maxxansa qoyame yoo of biraa qabaadhe nan laala. Asirraa haa qabu natti hin fakkaatu. Ammoo siniif han maxxansa. Kunooti argeen jira. Kunoo akkuma argitan irraa hin xiqqoo fuudhee. Kunooti mirga guutuu namni dhorkamuu hin qabu garaagarummaan baabsaan yookaan rooguun hin jiru jetti warra Itoophiyaa jidduutti. Kana caalaa mirgi jira. Itoophiyaawummaa eenyudhuma lammummaa akkamiin argame akkamiin dhabani sana seeraan murteessa jedha. Inni kun isa duraati yoo achi dheerannee deemne immoo kunooti waan danuu irraa dubbata. Mirga amantii irraa dubbata. Waan barbaadan dubbachuun maxxansuun seera nugusaatiin hayyamamaadha jedha. Namni waan barreesse waan barbaade walitti dhaamu kana keessa mootummaan banee ilaaluu hin danda'u jedha. Mirga ofii, lubbuu ofii, qabeenya ofii dhabuun hin jiru jedha. Hedduu dhagaanne mataa firiis godhaate ofii irraa dubbisaa. Biyya ofii keessa bakka barbaadan deemuu mirgi guutuudha jedha. Bakka barbaadan dalagachuun kana biyya dabarsanii maarreekachuun mirga dhuunfaa irratti namni seera dura dhaabbachuun akkaataa malee garaa jabinaan adabamuun wanti hundinuu seeraan kabajamaadha jechuu barbaaddeeti. Tokko tokkoon fakkeenyumaaf anas irras ni kaa'ee du'aan nama ajjeesuun qabeenya namaa zarafuun seera malee nama hidhuun walumaa galattuu kama raayits jedhanii haasaan soorree Ameerikaa ofirraa fidee kooppii godhee maxxansee fi garuu seerri jiraateef biyyi waan kana yoo ittiin qophoofne hojiirra ooluu hin danda'u.
Even dargiin illee jechuudha waan mirgaa kana dubbatanii turan hojiirran oolu maaliif jennaan ni jiru. Hillaallee barra ammallee barra namni Itoophiyaa barra bataskaanaa fi masgiida ijaaruutu irra dorgomaa jiru. Dimookiraasii achirra honnaa fi ammallee masgiidaa fi charchi ijaaruu fi eenyu namni gariin Awurooppaa kanaa fi biyya faranjii keessa warra jiraatu waliin haasoftanii beektanii amma yaadni isaa bara 1960 achitti hidhamee kaafee jira bara. Akka inni itti waa hawaasatti ilaalu akka inni of ilaalu. Sirrifachiisa jechuuf hin jedhe. Jechuun ordinarii nama ta'e illee miti bara. Warruma afaan garaa garaa kana waliin qocee dubbisuu danda'u. Yookaan mana barnootaa jedhame waama mana barnootaa keessa seenee ba'e jechuuf hin jedhe. Garuu ilaalchi isaanii jechuun hawaasaaf ilaalchi isaan qabane baruma Haayile Sillaasee sanarraan sossoone waggaa 30 waggaa 40 biyya alaa jiraatanii. Maaliyyaa isa biyya keessa jiru jechuuf hin jedhe. Yeroo fudhatu. Paartii garaa garaa keessa ijaaramaniif dimookiraasiin dhufuu hin danda'u. Paartiin garaa garaa ijaarameef sirna amma jiru sanaan waan adda ta'e fiduuf ka danda'u isii biyya ala jirtullee itti dabalaate waan takka illee hin jirtu. Isii waan wal fakkaatu dinkiyyeedhuma murtiisii dinkiyyee keessa xiqqoo kan dheeratti yoo barbaadaa jirtani probably hin argattan. Hin jiru. IMF fi World Bank jalaa bahanii wanti isaan hojjechuuf deeman hin jiru. Ka dandeettii sana qabu hin jiru. Biyyi sun Afrikaa dhumti irra guddaan si'uu independent kan ta'e sovereign country hin jiru. Harka namaa jala jirti. Bakka kanallee walitti himuu hin dandeenya. Harka namaa jala jirra warra irree qabu of jala nu galchanii jiran as jalatti akkamiin jiraannaan silaa marii qabaate paartiin kanaaf mala fidatee dhufe yoo jiraate na waamaa nu miseessatti ta'a. Kanaaf walillee gaafadha hiriyaa qabdan saayibban qabdan family members whatever warra waliin turtan mee ilaalaati bitaa mirga mul'adhaati abaluun naa waliin jiru abaluun faan warra dimookiraatawaadha warra yaada irratti dhaabbatan warra miiraan walii gadi hin fagaanne hin fiigne warra bitaa mirga laale jechuudha dhugaa bakka ta'e dhugaa kijiba bakka ta'e kijiba jedhanii fudhatan yaanni namaa akka isaaniin adda jirullee yoo jiraate abaluun yaada kiyyaan adda yaada ofii qaba jedhanii warra amanan. Warra ganda keessa taa'ee gumguma qofaa miti gaafa waan isaanitti dhaga'amu waan jibban immoo yoo jiraatan gabbaanii yaada ofii ibsachuu danda'an sodaa tokko malee. Inni kaan namni biraa gabbee yaada isaan naa ibsatu yaada isaati jedhee warra fudhatu akkana dubbate maaliif sana dubbate maaliif kana jedhee kan ittiin boonye uummata akkasii qabnaa hagam qabnaa. Kana mirkanii achirraa jalqabaa bar sirna dimookiraasii fiduun yaada garaa garaatiin biyya ofii bulfachuu danda'uun lafarraa kaati. Uummatarraa kaati sadarkaa sanarra jirraa. Ulaagaalee garaa garaa faranjiin ittiin gargaaramtu waan dinagdee akkaataa hawaasni sana ittiin rakkadhan sammuudhuma namaa aadaa amala nama takka gaafadha. Bar nuyi akka loonii bargu moonaa tokko yoo nu naqe achuma keessaa wal cafaqaa ooluudha malee tokko moonaa sana cabsee waanaan itti bobba'uudha. Bahee maaliif keessaa bahee nullee keessaa cabsannu hin jedhu. Kanuma keessaa baate sana barbaadees moonaa darbatee wal shukkumaa wal ajeessaa ooluu ka barbaadu. Collective mentality qabna. Warri collective mentality gosallee jedheenii siyaasatti illee naa dhufu bar namni baay'een gosaa waliin sossaawa mata duree gosaa qaba bar bakka inni deeme jala deema barachiisan nyaadha. Maqaa namaa dhahuun barbaadu malee amma tun tarreesse takka sin hambisu bara. Waan shaggar jirtu isin hojjettu balaaleffachuun gaariidha. Ammoo as gaban baatirii illee ofitti qabuun gaariidha. Nu ta'uu akkam jirraa? Kanaan adda maal jirra? Namni akka gosaatti gurmaa'ee mirga isaan gaafatin hin jedhu. Gabbahee waan sana himachuu qaba. Nuyi gosaan, nuyi naannoon, waradaan, awraajjaan ijaaramne yoo jedhe, warri awraajjaa tokkoon ijaarame illee mirga isaa gaafachuu intarastii ofiitiif falmachuun barbaachisaadha. Kana bargaaffiin kiyya paartiileen amma ijaaraman kun hundinuu intarastii dantaa kami kan isaan dhaabbataniif. 24 amma biyyoolessaaf warri ijaaraman kun dantaan isaan dhaabbatan kaanirraan adda jiraa. Biyyattii sana keessa yoo amma eenyudhuma gad qabneedhuma yoo fudhanne dhibbaantaa keessa namni baadiyyaa jiraatu meeqa qonna irratti harka 55 jennu. Gaduma qabeetan harka 55 sana ka bakka bu'u paartii isaa kan fakkeenyaaf ijaarrataniiru
Namni qonnaan jiraatu kun paartii ijaarrate qaba. Dantaa keenya, fedhii keenya nuyi kunoo jara kana ijaarrannee jirra. Jarri kun bakka keenya haa bu'annu jedhee kan inni bobbaasee jira. Warruma shaggariif shaggar fakkaatu wal bira teessee gicindii waliin jedha. Gicindii waliin jedha. Paartii ijaarrattee paartii ta'e intarastii maarree bakka kan bakka bu'a. Dalagatee kan jiraatu biyya sana keessa babal'ataa jira. Maanufaakcharii heddummaataa jira. Jarri sunoo paartii ijaarratan intarastii ofii dantaa ofii kan isaan piroomoot isaaniif godhu kan dhaabbatuuf qabanii paartiilee amma maqaa dhoofne sana keessaa hunda beeka jechuuf hin gaaffiidha. Warri beektan yoo jiraatan illee beekuun barbaada hin jiraa. Kan biraadhi piippiin intarastii eenyuutiif dhaabbatte? Meenaa himaa piippiin. Shakkiin kiyya warra qabeenya qabuuf dhaabbatte piippiin. Kan hojii isaanii irratti argellee jechuudha. Qabeenya kan qabuumoo warra biyyaaf warra biyya alaatiif jechuu kan dhufe. Dantaa isaaniif dhaabbatte siin. Hiyyeessaaf bakka hin buutu. Fedhii hundi qabdu. Argaa hiyyeessaa hin feetu siin. Meeshaa godhatti malee. Atleast siin waan dhaabbatteef qabdi. Kijiba sii moggaatti yoo dhiisne jechuudha. Kiliiraa ajandaa qaban isaan. Haanoo maaliif dhaabbate? Hawaasa keessaa warra kamiif dhaabbate? Hin jiru hawaasa guutuun bakka bu'aa wanni jedhamu hin jiru. Filmaatatti dhufnaane adda bahuu qaba. Oromoodhumaas fudhanne jechuudha. Oromoon kun intarastii garaa garaa uummata qabu. Paartii sagamtu kana hunda bakka bu'uu fi kan danda'u jira. Eenyu? Yoom ijaarrate uummanni nuu? Dantaa sana irra dhaabbate. Warra gammoojjii Oromiyaa jiran eenyu bakka bu'an? Dantaa isaanii, jireenya isaanii, seenaa isaanii, rakkoo isaanii ta beeku isa kam? Warra qonnaan bulaa isa kam? Warra musliimaa isa kamtu bakka bu'a? Warra ortodoksii isa kamtu bu'a? Warra pirootestaanti eenyu bakka bu'an dantaa isaanii? Warra magaalaa, warra baadiyyaa, warra Oromiyaa keessa jiru sanyii garaa garaa irraa warri dhalate mixed heritage warri qabu eenyu bakka bu'an? Paartii taanaan dantaa irra dhaabbachuu qaba. Dantaan sun immoo eenyu bakka bu'aa jira ka jedhu gaaffilee hedduudha. Filmaanni juun keessa gaggeeffama. Sanaan dura torban sadan arfan tokko illee qabaachuu dandeenya. Isinis yaada keessan qabdan natti ergaa bal'inaan nu tokko takkaan dubbachuuf deemnaa hadhaa fi gaaffiidhuma isin akkuma isin of gaafattan wal gaafattan sirna dimokiraasii sirna haqaan naa gaafannu nutoo bakka sana jirraa jedhanii of gaafachuunis barbaachisaadha. Warri biyya alaa keessa jaarmiyaa ta'e fakkeenyaaf piippii qeeqaa jiru suni ofii isaaniitii bakka sana jiranii waan isin ittiin qeeqan sana ofii isaaniitii ulaagaa sana guutaniiru. Filmaata gaggeessanii hojii hojjeta sana uummata beeksisaniiru. Gabaasa uummataaf galchuu deeggartoota isaaniitiif uummatallee miseensota isaanii nama jaarmiyaa isaanii dura dhaabbatu mormu hin kabajanii yaada addaan nurraa qaba jedhanii. Moo kabiraa gaafa ol ga'ee waammatu hin dhaqinaa bakka sana jedhanii warra miseensa ofii dhoowwatu. Jara kana amma dimokiraasiin hin jiru jedhanii biyya keessatti piippii eequuf dandeettiif mirgatti qabu. Gaafa ijoollee turre Irgabba Hibrat zamachaatu ture shaggarirraas loonchiinaan kun fe'ee dhufa ijoolleen magaalaa sana turtes zamachaa deemte jedhamee guyyaa takka gurbaa tokko warraan itti dhidhiyaadhu kanaan saahiba kan ta'e haa iskuul barata gaafase isa deema jedhamee egaa namni hundinuu jala deemee boohee maal jedhee marraa duraatiif egaa namni manarraa bahuun mootummaan ajajee jechuudha. Deemuuf deema jennaan egaa boohamee maqaa isaan dhahu moollada wayiitu warra Yemanirraa hafa Yemanii ta'ee guutuun beeku. Hin akeekkanne booda gaafa arrabni abaatu jedhamus hin deeme ammoo nama jaallatamaa wayiiti namni jala bu'ee boohee atiin kamisa ta'u jimaata gama zamachaa isaa deeme egaa boohamee maal jedhee achi Saatardeee moo Sandee ganama magaalaa deebi'ee dhufe bakki inni zamachaa deeme kiiloomeetirii 20-25. Kana waan haaraa waan ta'eef gaafas jala deemamee boohamee gaggeeffamee maal jedhame itti caccabame guyyaa lamaan booda magaalaa keessa jira. Haaraa waan ta'eef namni hundinuu jedhamee booda milishaanis namee buqqa'uunuu aadaa ta'uuf jiraata. Ammoo gaafa jalqabamu haaraa fakkaata ammas of gaafachuun ofirraa ka'uun haaraa fakkaatamu waan biyya keessa mootummaarraa gaafannu sana mirga ta'us
fakkeenyaaf dimokiraasii, filmaata haqaa, mirga namaa eeguun, waan barbaadan dubbachuu, barreessuu, gurmaahuu kana mootummaa irraa gaafachuun mirga. Garuu san achi gahuun dura namni bakka sana gaheeraa uummanni keenya hin jiraa yaada sana guutuutti fudhate jechuudha. Dhiisaa biyya alaa biyya keessa kan jiru cuuccaa jala kan jiru moggaa dhiisaate innumti biyya alaa jiru haga hadhaa waan kana mul'iseera. Kanaan isin gaafadha. Egaa deebii keessan biyyuma jirtan kunoo warri biyya kana jiru, warri Saawudii jiru, warri Saawuz Afrikaa jiru, warri Keeniyaa jiru, warri Ameerikaa jiru, warri Waashingitan kana nuyi guunnee irra jaarmee qabna, gurmoofnee wal kabajnee yaada garaa garaa keessummeessa. Fakkeenya gurmoo hawaasaa qabna. Gurmoo hawaasaa keenya keessatti jaarmaalee garaa garaa warra deeggaru, warra PP deeggaru, warra ABO deeggaru, warra Shanee deeggaru, ABO WBO warra deeggaru, warra federaalistii deeggaru kanneen hundinuu akka sabaatti waliin gurmoofnee nagaa wal kabajnee waliin oollaa bakka kana jirra warri jettan na beeksisaa arguun nan dubbisa hawaasa sana yeroo kiyya fudhadhee isaanirraa barachuu akka namni biraallee irraa baratuun barbaada. Yoo sun hin jiraanne biyya irraa bakki irraa eegnu hin jiru. Triathlon jedhan warri atileetiksii kun bifa sadii kan qabdu biskileetii, bishaan daakuu, fiiginsa marraa tokko jechuudha. Akka sadarkaansi akkuma eenyuunsi gargar jirti. Sanarraa qooda fudhachuuf qophaa'uu qaba. Nama miila hin qabneen triathlon dorgomuu yoo jedhaniin maaliin biskileetii akkamiin fiiguuf deema, akkamiin bishaan daakuuf deema. Akkanuma dimokiraasii gaafachuun dura hawaasni sun dimokiraatawaa ta'uu qaba. Keessaa ol ka'uu qaba. Aadaan sun, fedhiin sun akkatti jirru kun nun baasu jedhee namni waliin mari'atee qophaa'ee lakkee garaagarummaan nu gabbisaa. Yaada ofii qabaachuun gaariidha. Fedhii ofiitiin tarkaanfachuun siyaasaaf amantii gargar baasuun barbaachisaadha. Nama hin gabbaru. Abbaa fedhee namni hin gabbaru. Filmaata jechuun ka jiru jibbuu qofaa miti bara. Ka biraa qabnaa ka aangootti hin baane ka kanarra wayyaa ta'u hawaasni keenya yeroodhaan miseensa qaba kan guddifata. Kanaaf warri aangoorra jirtan nurraa bu'aa haaraa fidannaa jedha. Kasinirra wayyaa ta'uu qabna. Dandeettii sana qabna, ofitti amanuu qaba hawaasni sun. Hawaasni ofirraa abdii hin qabaanne nu bulche, mootii nuu ta'e, umrii guutuu nu bulche. Gaafa garaan isaa gufee xibbeen gabbaate kana godhu waaqni umrii guutuu si haa jiraachisu namni jedhu bakkatti guuteetti warra mootummaarra jiras hin balaaleffitin hawaasuma bakka sana jira. Egaa kana caalaa dubbisin dheeressu Arsenaalis tapha wayii qabdi hadha yoo mo'amne egaa nu dhumateera. Iddoo nu godhaa kanuma egaa kabiraa immoo qabanne ammoo deddeebinutti nagaan naa tura. Bye bye.